kaleessa viidiyoo xiqqoo tokko as bahee xiqquma sekendii lamayyuun taatu uummanni maaluma argine jee haan namaa yoo kattaa guutummaa keetti maa asin baatuudhaan jedhani dhugaa rabbii dhukkubsachaa hin bule. Kanaaf sodaadhee kadhee taa'abe namoonni naan beekniti asumannaaf ijaan danda'u. Maashaallah naan jechuun diddari kaleessa xiqqoo tokko ijuma kiyya sin agarsiisee naan dhukkubsadhee bulee dhugaa rabbii qofaan naqabee bulee. Kezaan uummata durifate fakkaata maal yoo asuma baate haannaa dhugaa rabbii qofaan naqabee bulee mee maashaallah jedhame fiidiitti kaleessa xiqqoo tokko as bahe sanaa maashaallah jedhame shumallee ija sodaadhee kadhee taa'abe yeroo baay'ee. Inna ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ni jira galata rabbii illee baga jiraattanii moodeelistiin keessan uftee jirti fayyoon keessanii fayyoon dhugumatti moodeelistiif hin taate garuu wanti isa biyya keenya maalootti naqan jette sabboontuutiin maaloo itti fayyoon gugushaa jechuu isheetti na fakkaata gugushaa kaxaafitti naqan sana fayyoon moodeelistiidhaan jechuu jirti dhugaa dubbachuu fi ergi waraabessi darbee sareen dutti akkuma jedhan sana baay'een keenya nuti yeroo ergi abbaan manaa keenya deemeetu iyyina irra caalaa immoo kan arrabni ashuu kormiin ashuu akkuma jedhan sana fayyoon yeroo baay'ee akkuma isinuu beektanii Sumayyaa qeequlleen guddatti sumayyaa kana sirriitti qeeqiti ani yeroo baay'ee sumayyaa maaliif hin qeequre wanti hundi namatti ufate inni akka jedhamuuf hin qeequre isheen garuu baay'ee bakka itti jette qeeqti kunoo mana ishee barri ishee kaw go'e inni isheen qeeqte waluma itti seenee jechuudha fayyootti inshaallah abbaa manaa kee rabbisitti haa deebisu. Lammaffaa immoo sabboontuun keenya lolaa waaqa jettee waaqni akkamitti isheef lolaa jettee dhugumadha waaqni isheef hin lolu abbaa manaa namaa fudhatanii keenya lolaa waaqa jechuun hin danda'amu kana farda kana sabboontu kana dhugaa rabbi astaghfirullah riyyaan arrabsiistanii akka arrabsu abi naa beekame warri ati gara fayyootii kan jettanis naa beekamaanii fi jechuun namni tokko hiriyaa kee ta'eef illee yoo badii qabaate ittuma himuu yookaas immoo arrabsuu waanuma jiru garuu sabboontuu fi jiraan walirraa tolanii dhugaa dubbachuuf maaliif jechuun jiraanis furdaa isheenis furdaa walitti tolanii dhugaa dubbachuu fi fayyoonis immoo xiqqoo amma abbaa manaa ishee ta'us waanuma hinaaffaan kun xiqqoo itti galteef wiri jechuu qabdi na fakkaata har'a ta'us immoo osoo abbaan manaa keenya manaan bahiin dura waan nuti gochuu qabnu bakka itti himuu qabna duruma. Gaafa ilmoo godhannullee ilmoo qabna jechuu wayyaa garuu marginni bahee jira gin hin deebi'a fayyoof illee ta'us fayyoon egaa meetii waan duraan qabduuf wal lolan jira waliin akkuma isin iyyuu beektanii meetiin sababii taati jedhee yaadu eegani jiraan dhugumatti waan sabboontuu fuudhuuf ka'e malee meetiin sababiin taatu garuu immoo viidiyoo ishee keessatti sabboontuu maal jette viidiyoo ishee kan gaddaa aggeeffatte yoo ta'e mee viidiyoo ishee kan akka kaleessa osoo hin taane kan gaddaa takka deema aggeeffadha maal jettee aniif jiraan duraa wal fuudhuuf yaada hin qabnu ergi waliin haasa'uuf hin jalqabneeyyuu waggaan finne ta'in sobde achitti sagaleen ishee kan isheen jiraa waliin haasa'aa turte hin jira na bira WhatsAppiitiin inde waggaa shanii ergi jiraa waliin haasa'uu qabde achi keessatti sobdee jirti sabboontuun ergi waliin haasa'uu jalqabne reefuu wanti taane lammaffaa immoo nuti wal fuudhuuf iyyuu yaada hin qabnutti maa kijibde sabboontu in kijibde ittuma yaaddee jira heerumaa jechuun maal jettee nagaafatte beektani an dhuguma rabbi yeroo tokko ani gara lamaan sanii hin dubbadhu maaliif I don't care lamaan ishee nan bushitu fayyoof mataa ishee fayyoodha sabboontuun mataa ishee sabboontuudha lamaan ishee waan nagootuun qabdu dhugaa isinitti maaliif namoonni tokko fayyoo kana akka abdaarii yookaas immoo akka rabbiitti kan ilaalu jira kaan immoo sabboontuu kanas akkuma rabbiitti akkuma waaqaatti kan ilaalu jira I don't care lamaan ishee waan nagootus hin qabdu waan nagootus hin qabdu garuu dhugumatti yoo dubbachuu ta'e sabboontuuni isa amma jira waliin wal fuudhuuf yaada hin qabnu jettu kana haannaa jiraa fi fayyoon wal abdee qabanii icciitii fayyoollee duraan sabboontuun nan baasa soo jechaa jirtu lola isaanii addaan dhaabanii inna fayyoon akka mucaa qabdu durumaan sabboontuutti odeeffattee jirti sinii galee duruma jechuudha yeroo hiriyyummaa duraan waliin qabanii sabboontuutti mattee jirti yeroo walalan sana sabboontuu maal jette icciitiin duuba fayyoo jira siniin jennaan baay'een keessan amanuu diddan
isheen achumarra maal jettire haannaa gara booddeetti jiraan dhaga'uu waan hin oollee fi ani jaarsa kiyya waliin waa wal dhabee fi jiraatti heerumaa naan jette jenna maal jedhee beektani hin jiraadha sagaleen koo illee jira sagaleen sabboontuu illee jira lamaan isaa hin jira taasibbifinnaa. Kan isheen amma hin gadda wanti jettuu fi bari kan isheen amma jiraatti heerumuu ayyaadan qabu ture itti hin gadda viidiyoo keessatti ennaa isheen akkasitti ennaan lakki sabboontu tokko faa fayyoon nama miidiyaati miidiyaa irratti si lafan lafti usumatti miidiyaa irraa galteeyyuu jiraa fudhattee ishee hin iftu waan ta'eef suuraan kellee miidiyaa irra waan jiruuf miidiyaa irra sifachisi oofti dhiisi waan kanaa jennaan. Ishi jettee ammoo xiqquma turtee ji'a 2-3 hin geenye biyya galaa jetteen erguma fayyoon waa'ee meetii jala qabdee jechuudha. Achi xiqquma turtee anisa yeroo tokko sitti hama haannaa dhugumatti itti heerumaa naan jette. Axammayyuu jiraa waliin haasa'u jirta eeyyan jiraa waliin haasa'u jira insiidha eeyyan hinnaata. Lakki sabboontu miidiyaa irra sin wanti isiniin jedhe siin ta'u intalli nama miidiyaati. Jaarsa koo narraa fudhatte jettee sirraa iyyiti himaa fudha waan gadi fidduun qabdu himaa fudha jettee innaa. Fayyoo faan argi wal lolee turanii jira akkuma isinuu beektanii. Jiraanis immoo mana kophaatti kireeffate achumaan jiraan maal isheeti mana kireeffate yookaan mana isaatti galee hin beeku ani garuu fayyoo adda bahee mana wayii tokko keessa jiraachaa ture. Sabboontu maal jetti kun argite miti haannaa wal lolanii jiranii. Kanaafuu ani jiraa galuu qaba jettee bakka ramadaanii oollee gallaa jedhee jennaan no ani amma galuu qaba naan jette. Jaarsi kee ka wallaggaa akkam ta'ee jennaan hin barbaadu isa hin barbaadu garuu. Jiraatti heerumaa jette ani sobdisee isa ramadaanii oollee gallaka jenne ani beldeggeen keessan asuma jaarsaaf jaartii ari'a mana kana keessa inshaallah waggaa meeqa akka ari'aa jiru rabbumaatu beeka isheen qaxaqqaxxee aqxee tikeettii kutattee ani torbee 3 bicha naaf haannaa waan isheen kijibdu sinii baasaa jira bar dhugaa rabbii sabboontuun ikkoo isiniin bichaan kijibne naalillee kijibde innaa. Torbe sadan kana moo eeyyan torbe sadan kana gala okay jedhee itti dhiise hin galte qaxaqqaxxee galtee halkan lafa barii boolee jira naan jette ishi jedhee sinitti viidiyoolee isin hojjedheera maaliif sagalee naa qabu didde sabboontuuni akka biyya galtee zim jetteetuma viidiyoo hojjettee isin ani koo yeroo sana nan beeka ceetii ishee garuu akka isheen jira bira jirtullee hin beeka waanuma isin jettan jechuumaaf viidiyoo isin hojjedhe gaafa sana lafa barii akka Itoophiyaa sa'aatii 4 yeroo ta'u viidiyoo qat gootee na argite yeroo jiraan jilbeeffatee abaabootti kennu jiraan keessan ammatu irra dambas irra jiru jiraane fuutee natti argiture innaa. Okay, jira ofeesisi mate eeyyen maal sii godhe mana naa kireessedha maalii naa godhe achumaan viidiyoo nan gadhiisa miidiyaa irratti lakki sabboontuun gadhiisini fayyoon ijoollee 2 qabdi maraatti dhiisii sin fayyadu ergitti heerumtee okadhuutuma taa'e baqqaa jedhen du'ee badulle jette ati haanna ati dabeettiidha ati maal sodaatta maa albaata akkanaa. Daafii albaumsa keetiyyuu okattee waggaa 5 guutuu yuutuubii irraa iyyitaa otoo namummaa qabaattee as baatee hojjetta ati faa bokkoo ati faa namaa jettee sagalee naa qabdi innaa hin dhiise akkuma jette ogumattiyyuu miidiyaarallee hin gadhiifattee hundi keessanuu agartanii takka wiciti jettanii iyyitanii dhiiftan ammallee iyyaatu martu natti fakkaata maaliif waan isheen eengadda hundutti wal fuuf yaadan qabnu waan isheen jetteef isinii kaasee takka lama isinitti himee jechuudha malee waggaa 5 guutuu wal fuudhuu fi kan isaan murteessanii jala muranii jiraan osooma fayyoon meetii kan hin kaafne ta'ellee sabboontuu ibbaa hima fuudhaa jechuudha kana jala murtanii viidiyoo isaanii keessatti yoo fayyoonillee jiraan durana jaalachaa ture jette sabboontuu illee duraanii fi jiraan waliin beeknu jette soba lamaan isaaniiyyuu dhugaa rabbiis ni jedha amma fakkeenyaaf fayyoon jiraan na jaalata ana malee hin jechaa ture yoo jette shaawwadamte jirti isheen hin beektu sabboontuun immoo ani waggaa 5 fidhee ergin jiraa bare yoo jette hin sobdi. Waggaa 5 guutuu jiraa jenaa turte hin sobdi ergirraa fudhattee mana keessa galfattee ani waliyyuu hin beeknu turre jette innaa gara ishee kanatti yeroo isinii deebi'u immoo an dhugaa rabbi isinitti maga abbaa isin aayidoon kan abbaa barbaadan sodaachuu dandeessu feetu fayyoo sodaattanii feetu ishee sodaattanii ana waan ilaallatuun qabu abbaatti sagadanitti deemaa sagadaa malee as jalatti illee hin barreessina ati heenne gandummaa waliin jedhe as jalatti illee hin barreessina waan akka dhugaa rabbi isinitti hima. Isin nama dhugaa dubbatu hin jaalattan nama kijibu malee innaa isheen kun immoo dura jechuudha jiraa akka nama tokko itti heerumte abbaa manaa isheeti abbaa ijoollee ishee lamaati isinii galee abbaa ijoollee ishee lamaati hinumaayyuu jiraan akka malee ishee koorsisaa ture beektu manaa baatee mi'aa hin daaksistu manaa baatee waa tokkoon bittu hinda'uun
lukkuullee alatti qalee fidaafii jira. Waatti akka hin gochisiisu jechuudha. Kana jechuun abbaa manaa gaariidha jechuudha. Akka nama tokko immoo ilmoo duraan qabdii miire ilmoo sana ilmi namaa kamuu dogoggora ishee deebine hin qeeqnu itoo ittiin himiin adda bahane. Amma furmaanni ishee maalire? Amma akkuma ani kaleessa galgala viidiyoo maal jedhe isin hojjedhe fayyoon kanaa booda babbareeduu qabdi. Jira yoo ofitti deebisuuf kaate sirriitti ofii quuf dibuu qabdi. Isin hin jenne ani kaleessa kunoo akkam taatee of ture shirrim qixx jettee as baate kun akkuma Sumayyaan gaafa Saidoo yaaddee gaafa wanti itti qabu akkana qixqixe jaarti gaafa wanti yoo isheen kunis har'a waa jira yaadde fakkaata akkana shatachaa ofte. Ammas ilaalu jiran fayyoo osoo fayyoon addunyaa kana walitti galabattee bareedde osoo fayyoon shurrubbaa kanallee fuutee akkuma araboota mana kanaa lafarraa harkifte hamma ji'a lamaatti fayyoo hin ilaalu. Maaliifi ganaa sabboontuun amma mucaa itti fakkaatti durba dingilii isatti fakkaata amma jiraan ikkoo wanti sabboontuu kana dingilii itti fakkaatti itti waan mul'achuu dandeessi. Maaliifi biyya namaa kana keessa waan turtee galteef isheen wanti hundi isinitti himamu egaa. Kanaafuu amma fayyoon osoo amma of babbarechuu istee bareeda xiqqoo turime fayyoo naannoo ji'a tokko lama achi of babbareechi malee dhiisii amma ijoollee makee guddifadhu isaa amma qalamii waan fe'etti bibbitte kana har'a dhiisi. Maaliifi hin quufne inni ammallee sabboontu haa quufu dura dhiisi qoy haa quufu ji'uma tokko obsiifi achii booda itti deebita. Dhugaa rabbii isiniin jedha bara xiqqoo ture. Gaafa haqee ji'a lamaan kana gahee ji'uma kanallee yoo gahe baqa sabboontuu illee furdinni kun irraa uumaa Itoophiyaan beektu mire tiigii tigisti jettan sana akkas yoo isheen taate gara fayyoo deebi'a malee amma hin deebi'u dhugaa rabbii.